biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa magaalaa Adaamaatti tajaajila lammummaa gannaatiin mana harka qalleeyyiif ijaaruu eegale. Hojiin tajaajila lammummaa gannaa cimee itti fufee jira. Naannoo Oromiyaatti hojii tajaajila lammummaa gannaa bara 2016 godinaalee fi magaalota hundaa keessatti wal bira dhaabbachuu harka qalleeyyii gargaaruu fi deeggarsa taasisuun cimee itti fufeera. Duudhaan Oromoon qabu bu'uura godhachuun lammiin hunduu wal bira dhaabbachuun rakkoo hawaasummaa tokkummaan furuuf hojiin guddaa fi duudhaa uummata keenyaa mul'isu hojjetamaa jira. Hojjettoonnii fi hooggansi biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaas magaalaa Adaamaatti argamuun hojii tajaajila lammummaa gannaatiin mana harka qalleeyyii ijaaran. Sadarkaa itti aanaa hoogganaatti gorsaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Aliyyi Umar tajaajila lammummaa akka naannoo Oromiyaatti baroota darban labsame hordofuun hojiileen gurguddaan hojjetamu ibsuun bara kana mana harka qalleeyyii caasaa keenya dammaqsuun hojii tajaajila lammummaa taasisaa jirra jedhan. Biiroon carraa hojii fi ogummaa Oromiyaa tajaajila lammummaa akka naannoo keenyaatitti labsamee waggootan darban gaggeeffamaa ture keessatti bal'inaan hirmaataa turree jirra. Baroota darban sadarkaa naannoottis akkasuma caasaalee nu jala jiran godinaalee magaalota keessatti hojii tola ooltummaa hedduu hojjetaa turree jirra. Bara kanas magaalaa Adaamaa irraa eegaluun mana harka qalleeyyii ijaaruu fi suphuu barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'aniif meeshaa barnootaa guutuufiin karoorri qabamee jiraachuu himaniiru. Sagantaa marsaan keenya bara kana magaalaa Adaamaatti goonee jirra. Asitti waan lama kan karoorsine tokkoffaa ashaaraa magariisaatiin wal qabatee biqiltuu miliyoona 6 guyyaa tokkotti kan jedhu san keessatti bal'inaan hojjetaa keenya sadarkaa biiroo jiru mobilaayiz goonee boru dhaabuudhaaf qophii hundumaa xumurree jirra. Boolli qophaa'ee jira. Biqiltuun ashaaraa ta'uu danda'an kan faayidaa qaban dhaabuudhaaf iddoo isaas filannee itti qophoofnee jirra. Kun kan bor raawwatamu ta'a. Har'a immoo akkuma argitan warra bulchiinsa magaalaa Adaamaa wajjin ta'uudhaan harka qalleeyyii akkuma kanaan dura magaalota biraatti raawwataa turre magaala kanatti nama karaa qulqullina qabuun haqummaa qabuun rakkataa kanaan dura gargaaraa turre san filatanii akka nu qopheessan godhuudhaan hojjettoota keenya wajjin marsaa hedduudhaan mari'annee karoora baranaa irratti hojjettoonni keenya. Kana malees obbo Aliyyiin akka jedhanitti mana harka qalleeyyii ijaaruu eegallee jiru yeroo gabaabaa keessatti xumuruuf karoora ariifachiisaa qabatanii jiraachuu himuun akka waliigalaatti manneen harka qalleeyyii 1,005 ijaaruuf qophii ta'uu dubbataniiru. Kana mana harka qalleeyyii caasaa keenya sadarkaadhaan jiru sochoosuudhaan mana 1,005 ijaaruudhaaf karoora qabannee caasaa keenya dammaqsuudhaan karoora isaanii dursinee fudhachuudhaan karoora sanaan amma hojii keessa galaa jirra. Harka qalleeyyii manni ijaaramaaf jiru dubbisne tokko tokkos akka jedhanitti bokkaa fi qorraan dararamaa turu himuun qaamolee tumsa taasisaniif galateeffataniiru. Ijaarsa gargaaruun waaqumatu jaallata. Amma nu dulloomne carqa kana keessa xurataan ba'an waggaa torba argan ba'e. Adama yuunivarsiitii qansiran wajjin argamu. Kanuma jaartii kanatti qabadde xuraata kanatti qon argadha. Kanuma yaaduma waan simitoo biyya kana guuratana kana jaartii wallole maal kuulame eessatti tura jedhetan baadha. Maaliif jennaani waaqumatu isin nuti fedhe malee mootummaan keenya nagaa ta'u isin jiraadha. Operaaddoon keenya kan nu bulchu isin ammallee kan barsiistan baratooma isin waaqni isin ajiraachisu gargaara. Baga gammadan. ጅም የለኝም መሀን ነበርኩኝ ጧሪ የለኝም ፈጣሪ እንዴት ታረገኛል ከዚህ የባሰ ስደክም ደግሞ ምን ደርስ ይሆን ስል በጣም ነው የተደሰትኩት በእናንተ ስላየሁኝ።